Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa har'aa dhaamsa saddeetii tokkoon isiniif qaba. Miseejjiin isinii qabu guyyaa har'aa keessattuu barattoonni yuunivarsiitii jooyin gochuuf deemtan interaansii fudhattan jalqabatti hunduma keessan immoo warri dabartan warri milkooftan baga gargaaramtan baga carraa kan argattan isin jechuu jaalladha. Itti aansuun dhaamsan isinii qabu muuxannoon almost waggaa 5 kan ta'u gibbii keessatti dabarserraan waan takkan isiniif qooda. Ammallee mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru jechuudha. Dhaamsan isinii qabu yuunivarsiitii jooyin gochuu qofti qabxii gaarii hojjechuun qofti ga'aa miti. Karaa hedduu fuula keessan dura jira. Milkoofne jettanii milkaa'insa keessan kan akka milkaa'insa jabaa fiixan bahe wayiitti yoo fudhattan karaa fuula keessan dura isin jiru yookiin chaalenjii fuula keessan dura jirutti gufatoo taatu jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitii keessa chaalenjii hedduutu jira. Mooraa yuunivarsiitii haaraa ta'uun hin jira, barumsatti haaraa ta'uun hin jira. Namoota adda addaa afaan illee chaalenjii nama gochuu hin danda'a. Keessumattuu gara Oromiyaa irraa kan dhuftan waan hedduutu jira jechuudha waan chaalenjii isin godhu. Chaalenjii kana hundumaayyuu mo'achuuf waan isin gochuu qabdan inni guddaa fi olaanaan jalqaba kaayyoo as dhuftaniif beekuu qabdu. Kaayyoo as dhuftaniif yeroon isin jedhu maatiin keessan isinitti dadhabee isinillee aarsaa baay'ee kaffaltanii waggaa meeqa waggaa 12 dadhabdanii as keessanii jirtu. As eegga keessan immoo mul'ata keessan kaayyoo keessan achiif gochuuf waan isin asitti gootan baay'ee murteessaadha jechuudha. As qabxii isin interaansii isin fudhattan jirtan akkuma beekamu ilaalamuus danda'a, persentii 20 ilaalamuus danda'a yookiis immoo ilaalamuu dhabuus danda'a. Dipaartimentii takka jooyin gochuudhaaf inni guddaa olaanaan yuunivarsiitii kana keessatti erga dhuftaniin booddee qabxii isin hojjettanii fi darbee immoo COC yookiis immoo qormaata darbiinsaa isinii kennamu saniidha jechuudha. Kanaaf qabxii keessan amma argattan kan akka milkaa'insa jabaa itti ilaaltan wanti sanatti fail ta'uu dandeessu jechuudha. Dipaartimentii jechuun immoo waa'ee raamanii barabaraan waan isinitti hafuudha. Al takka seentanii kan keessaa baatan mini. Kanaaf waan gootan beekaa sirriitti informationii walitti guurradhaa. Dipaartimentii jooyin gochuu barbaaddan immoo sirriitti harkaa kaasaatii itti qoradhaa. Kana yeroon isin jedhu immoo namni meedisinii jooyin gochuu barbaadan meedisinii qofa jettanii meedisinii irratti hin dhoyinaa. Pilaan B qabaa, pilaan C qabaadhaa. Hin beektan waan isin mudatu. Saayikooloojikaalii miidhamuu dandeessu. Kanaaf gaafa gibbii kana dhuftan dipaartimentii yoon kana dhabe kana maal seenuu qaba jettanii yaaduu qabdu. Inni kan biroon immoo waanan isinitti himu yuunivarsiitii gaafa filattan tarii filattan ta'a filattanii itti yaada actually. Yuunivarsiitii filannoo irratti yuunivarsiitii kamiyyuu isin haa ga'u kamiyyuu inni murteessaa fi inni olaanaan isinii jechuudha. Isin yoo jabaattanii hin hojjennee fi eessattuu milkaa'oo hin taatan bara seenaa kanaa even nama biyya keessaa minii faranjii irraa yoo baratamuu hin danda'ama. yuutuubiin pilaatfoormii adda addaa jira, weebsaayitii adda addaatu jira. Waan barbaadan diiggaa gootanii bira ga'uu dandeessu. Akka yeroo kutaa gadii elementarii, haayiskuulii yookiis immoo preparaatorii barsiisonni sirriitti cakkananii nama hin barsiisan jechuudha. Asitti baay'inaan isin kan diiggodhanii kan bira geessan isinidha jechuudha. Kanaaf as gaafa dhuftanii sirriitti dubbisuu qabdu, informationii walitti guurrachuu qabdu. Ofii keessan build godhaa jechuudha. Sababi isaas yuunivarsiitii kamitti barattee situ maatir godha malee yuunivarsiitiitti barattu jechuudha. Barsiisaan si barsiisu illee ta'u sirinjiidhaan namaan kennu beekumsa abbaatu qotatee abbaatu barbaaddatee bira ga'a jechuudha. Waan isin dhibee isin himne yuunivarsiitii kamitti ta'u kamitti barnoomsi kennamu akka kaarikuleemii Itoophiyaatti wal fakkaataadha. Dipaartimentii fakkeenyaa fi dipaartimentiin mee dipaartimentii fayyaa fakkeenyaa fudhanne dhimmi fayyaa irratti wanni kennamu barumsi kennamu koorsiin kennamu akka biyyaatti wal fakkaataadha. Even barnooti kitaaba isin irraa dubbistan illee waaltaawaadha jechuudha. Akka jechuun world wide dha dhimma namaati waan ta'eef fayyaa nama waan ta'eef waaltaawaadha. Yeggoon isiniin jedhu kitaabi Itoophiyaan qofaatti qopheessitee waa'ee dhimma fayyaaf keesse tokko hin jiru. Kitaaba isin dhuma akka world wide kilaba qophaa'edha jechuudha. Kanaaf mee fakkeenya isinii fudhadhaa Raajaa Shannaa fi beektota yaada. Adaamaa saayinsii teekinooloojiitti kan inni barate mucaa baay'ee qaxalee beektota yaada. Mee intarviiyuun yeroo darbe dhiyeesse dubbate tokko yoo dhageessan ta'ee fi koorsii inni barbachuu barbaade biyya keessa hin turre garuu biyya keessa taa'ee koorsii biyya keessa hin jirre dubbisaa ture. Argitanii yoon beektu mucaan kun digirii 2 kan inni ba'e al takkichatti waan 2 barate
baay'ee waan nama dhibuudha jechuudha. As keessa taa'etu dubbisaa ture biyya ormaallee gaafa dhaqu gaafachitti deemu warra kaan wajjin kompiit ta'uuf waan isa danqeen jiru jechuudha. Sababni isaa dursee itti qophaa'ee dursee dubbisaa ture. Argitanii biyya keessa taa'eyyuu namni biyya alaaf qophaa'aa jiran. Silazii yuunivarsiitii kamiyyuu yoo jooyin gootanii dipaartimentii galuu barbaadan irratti fookas godha. Yuunivarsiitiin sun isinitti nafu beekumsa keessattuu isinitti hafa. Eessattuu baratan eessattuu beekumsa isin fudhattanii baatanidha. Kan ija isin guuchisu hawaasa keessan tajaajiluuf illee kan isin gargaaru san waan ta'eef beekumsa argachuu maltan irratti fookas godhaan isiniin jedha. Yuunivarsiitii keessatti immoo chaalenjoota jiranii gama afaanii waan hedduutu jira. Jalqaba gaafa haaraa ta'anii nama wajjin wal baruu namni kun doomii keessatti nama adda addaa nama sabummaa leellisu wajjin galuu dandeessu. Nama jajallaa wajjin galuu dandeessu. Namni akkuma bifisaa adda addaa akkuma zariinsaa adda addaa waan adda addaa qabateeti kan dhufu gara yuunivarsiitii tokko immoo qulqullina isaayyuu kan hin eegganne baay'ee bakka waan hedduudha faakteroota hedduudha kan isin mudachuu malan wanta kana hundumaatti dura of qopheessaati seena yoo isin mudataniif of qopheessaa chaalenjii kana mo'achuudhaaf inni ka biroon immoo kanan isiniin jedhu yuunivarsiitii keessatti fayyaa keessaniif otoo iddoo laattanii baay'ee natti tola. Dubbisuun gaariidha. Sirriitti qayyabachuun gaariidha. Garuu hamma malee cannaqamuun hamma malee of dhiphisuun rakkoo biraa waan nama saaxiluuf wanna sanarraa illee akkasin of eegdan akkasin of qusattan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuun hin jaalladha. Yuunivarsiitii dipaartimentii fayyaa jooyin gochuuf kan feetanii dipaartimentii fayyaa keessaa dipaartimentii medisinii informationii jiru waanan beekurraa isiniif qooduu na yaala gara fuulduraatti viidiyoo kan biraan jechuudha. Dipaartimentii kan biroollee ijoollee hiriyoota koo kan biroo kan jiran interviyuu godhee isiniif qabadhee nan dhufa. Dipaartimentii sana keessaa waa'ee dipaartimentii takka gaafa qorattanii nama siinerii ta'e irraa osoo qorattanii bayeessa yookiis immoo nama bahee hojii sana hojjechuutti jiru irraa osoo qorattanii baay'ee bayeessaa jiru. Yeroo baay'ee dogoggora namoonni uumanii dipaartimentii tokko namni safara isaanii yookiis namni ollaa isaanii tokko baay'ee waan saksii ta'ee fi nama sana ilaalaniitu akka nama sanaa ta'uu fi dipaartimentii sana jooyin kan godhan ni jiru jechuudha. Namoonni takka kun dhiibbaa guddaa qaba. Tarii chaansii ta'uu danda'a carraadha. Carraa waan baay'ee nama nyaachisa waan baay'ee namaa fudha. Kanaaf nama laaltanii osoo hin taane dhugumattuu maali booddeensaa kana baradhee maalan ta'a egereensaa hoo maal jettanii osoo qorattanii gaariidha. Yeroo baay'ee egaa rakkoon biyya keenya damoozuma irratti fookas goonee waan adeemnuuf yookiin saalarii jaan argamu irratti fookas goonee waan deemnuuf baay'ee cannaqamna gama dipaartimentiin kan jiru jechuudha. Kanaaf dipaartimentiin galuun dura waa'ee dipaartimentii sanaa sirriitti qoradhaa sirriitti adda baafadhaa. Inni guddaa olaanaa immoo yuunivarsiitii gaafa dhuftanii namarraa of eeggadhaa hiriyaa keessanirraa of eeggadhaa hiriyaa wajjiniin galtan baay'ee sirriitti qoradhaa. Namni hiriyaan nama balleessa biyyatti namni waaqa sodaatu namni waaqa beeku as dhufee nama hin taane ta'uu danda'a jechuudha. Namni si qaru namni model si godhu nama naannaa keetii fakkaata waan ta'eef kanaaf gama kanaan of eeggadhaa. Amantiitti jirtan irratti waaqa keessan uumaa keessan akka hin daganne adaraa keessan dhaamsan isinii qabu. Inni olaanaaf inni guddaan yuunivarsiitii dhuftanii uumaa keessan akka hin daganne bakka yeroon akkasniin jedhu as dhufaatii yuunivarsiitii dhufaatii sheekii ta'a qeesii ta'a jechuu osoo hin taane bakka uumaa keessan hin dagatinaa. Sa'aatii waaqa keessaniif kennitan uumaa keessaniif kennitan akka ta'utti ta'ee sa'aatiin barnoota keessaniif kennitan immoo akka ta'utti ta'ee manaaj baalaansi kan ta'e ta'uu qabaa jechuudha. Yoo hin taanee fi ni miidhamtu maatiin sababisaas maatiin isin eegaa isinitti dadhabee ija wayii isinirraa firii wayii isinirraa argachuuf isin eegaa waan ta'eef kana yaaddanii san booddee isa duwwaa maatii keessan duwwaa iyyuu ofima keessaniif egeree keessaniif sa'aatiin kun sa'aatii isin barachuu qabdanidha. Sa'aatiin sun sa'aatii ittiin hojjechuu qabdanidha. Umuriin keessan kun zeerootti kan adeemu approachistuu zeeroodha malee approachistuu infiniitiivii mini waggaa 60 jiraanne yoo ta'e waggaa 60 keessa 30 yoo jiraanne ta'e yuunivarsiitii waggaa 5 dabarsine yoo ta'e 60tti masana keessa yuunivarsiitiin keessa waggaan 5 sun jechuudha. Sanaan achii baanee immoo yuunivarsiitii baanee immoo maatii irratti ba'aa ta'urraa ofii keenyaallee rakkachuurra danqamuurra umuriin keenyallee akka malee weessi ta'urra asitti sirriitti barachuu. Warri injiinerii waa'ee injiinerii maali waa'ee dipaartimentii fakkeenyaaf mana ijaaruu yoo ta'e fooqii ijaaruu yoo ta'e
akkamitti akka ijaaramu sirriitti barachuu, sirriitti practice gochuu, waa'ee dhimma fayyaati akkamitti nama akka qabdan sababa isaas asii baatanii maatii keessan, ijoollee keessan, fira keessan nama baay'ee jaallattan tokko akkamuuf deemtu waan ta'eef sirriitti waa'ee waan dhukkuba tokko sirriitti osoo beektanii gaariidha jechuudha. Innaa dhaamsan guyyaa irraaf isiniif qabu kana fakkaata. Waan hafee guyyaa biraa isiniif qabadhee nan dhufa. Chaanalii kiyya kanaaf immoo haaraa yoo taatan asumaan subscribe gochuun akkana jajjabeessitan dhaamsa koo asumaan dabarfadhaa. Waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatooma.